Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Obboloonni na dhaggeeffachaa jirtan akkasumas immoo istiidiyoo ifa keet keessatti argamna. Irra deebi'een isiniin jedha maqaa Waaqayyootiin nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Kanaaf baricha dhumaa sana keessa miirri bara dargaggumaa bara dhumaatti haala mijataa argatee lafa hundumaa irratti akka bokkaa gadi roobaa jechuudha. Isa kanas ilaallee irra yeroo darbe. Kanaaf shanaffaa irratti Waaqayyoon jaallachuurra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru jedha gara lakkoofsa 4 irra yoo dhattan. Kanaaf bilisooma ba'uu malee, haara'uu malee, jireenya haaraa malee garboomuun jira, cabuun jira jedhamee akeekkachiisni hin kennamu. Garuu macaafni qulqulluun hin guddattaa duwwaatuun ta'in guddina kee irraatti kan gufuu ta'u immoo jira of eeggate. Isa kana dhagaarraa kan dhala namaa jiru dagatame. Kanaafiyyuu maaliidha ree jennaarraa walii wajjin maaliidha baaftuunsaa furtuunsaa maaliidha ree maal jedhe maal akeekkachiisa yeroo dubbiin akkas ta'u yeroo barra akkas ta'u yeroo jalqabni ciniinsuu kun jalqabu maaliidha furmaannisa hin kadhannaa Waaqayyoon. Barootaa fi baroota gidduutti ati hin dulloomtu bara baraan jiraata. Museedhaanii ani Waaqayyoodha maqaan koo ittiin jettee amma bara baraatti isati Waaqayyoodha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa kee eebbifna maqaan kee ulate. Namni midhaan nyaatee bishaan dhuge foon uffate waa'ee kee dubbachuu hin danda'u yoo ibsiteef malee. Gurra qabuunis dhaga'uu hin danda'u yoo dhageessifte malee. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri koo yommuu dhufu gara dhugaa beekuu hundumaatti isin geggeessa dubbii koos isin yaadachiisa jette sana. Maqaa Kiristoos Yesuusiin wajjin godhi ati. Humni seexanaa aangoon biyya lafaa inni sagalee kee mormu humna dhiiga Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Jalqabaa dhuma ta'e nu geggeessi akkan dubbadhuuf na gargaari. Firoottan koo obboloottan fagoo dhiyoo jiran dhaggeeffatanii akka ittiin haaraa nuuf qopheessan jalaa miliquu akka danda'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee isaanii sagalee keetti. Kana hin gootaa si haa galatu maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosii. Ameen. Tole maaliidha ree? Maal jedha beektu sagaleen Waaqayyoo? Warra akkasii kanarraati fagaadhu baqadhu jedha. Timootiyoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gaafa dhannu akka bakkeedhaan ilaalamutti namoota Waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii kanarraa fagaadhu. Mallattoo raajeffannaatiin taa'e. Timootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 warra akkasii kanarraati fagaadhu kan jedhudha. Akeekkachiifni macaafni qulqulluun kenna. Eessadhan? Dhiyeetti baqan. Maal jechuu? Baqadhu jechuun mana diiggadhuuti biyya jirtu ka'e jechuun. Baqadhu jechuun iddoo dhattee namoota wajjin jiraattu sana biraati isaanirraati baqadhuuti biyyaa ba'i yookiin mana diiggadhuu ka'e jechuun maal jechuudha ree? Namoota warra yaada akkasiif keessaa qaban warra jireenya isaanii kanatti jijjiirame isaanirraa baqadhu jechuun sagantaa addaa qabnaa, kadhannaa addaa qabnaa, macaafa qorannaa addaa qabnaa jedhanii si waamu. Macaafa qorannaa addaa xuruudha macaafni qorannaa addaa xuruudha kadhannaan addaa. Garuu namichi nu kadhachiisu namichi nu qorachiisu sun eenyu? Waa'ee maalii nu qorachiisa? Saayinsiidha moo? Siyaasa moo? Amantiidha moo? Wangeela moo? Macaafota biyya lafaa kanarra waa'ee amantii qabaniidha moo? Maaliidha waan inni nu qorachiisuun garuu barbaachisaadha. Sagantaa addaa qabna, kadhannaa ho'aa qabna, qorannoo macaafa qulqulluu ho'aa qabna yeroo siin jedhanii waldaadhaa wajjii wal qunnamtiin qabu taanaan barnoota macaafa qulqulluutti beekamee muudama akkasiin qabu taanaan nattee dhaggeeffatiin jechuudha. Walitti hin hidhatiin hojiiniin. Mana barnootaatti, yuunivarsiitiitti, iddoo hojiitti qorannaa addaa qabna, barumsa addaa qabna, maaloo addaa qabna, kadhannaa addaa qabna, qobaatti kadhannaa, mishigii kadhannaa jedhanii achitti si'a duraa kanumaan jalqabaniiti dhumarratti gara isa yaadaniitti si geessu jechaadha. Kanaafiyyuu sagantaan addaa waldaadhuma keessatti nuuf ta'u. Sagantaan addaa warruma Waaqayyoo wajjin kadhannu wajjin miseensuma keenyaa wajjin nuuf ta'u. Maaliif yoo jettanii akkasittiin kan isaan nama dogoggorsan. Mee tiraaktii kana dubbisime? Mee macaafa kana dubbisime? Macaafa qulqulluun si harka jira tiraaktii fuuteen dubbisin.
Matsaafa 66 hin caalle namittiin keessaa buttee sitti kennitu. Taa'ii dubbifadhu. Kanaafiyyuu tiraaktii addaa kana dubbisime jedhaniiti sii ol jira moo hin jiru jedha gaaffiin isaa ammoo suma seetanni kaaseedha. Siin beeku anoo inni moo bira dabarre malee kana teenyee sii oliin natti ergite tanni dubbii sitti kaasuudhaafi akkati macaafa qulqullumamtu. Kanaaf Waaqayyo dhuguma muka kana nyaatiin haaree jedhe. Gaaffiidhumaan kan ka'u yeroo hunda gaaffiidhaan kan sagalee Waaqayyoo irratti ka'u ergaan isaa seetana biraa dhufu. Akkati gaaffii keessa galtu. Dhuguma muka kana nyaatiin haasiniin jedheeree Waaqayyo jedhe. Arras immoo sii ol jira moo hin jiru? Namni hin du'a moo attam? Rakkinni biyya lafarraa hin darba moo itti fufadhanii gaaffii sii kaasu? Yeroo kana gaati sammuun kee caafata sagalee Waaqayyoo sitti mamuutti kaataa jechaadha. Baqadhu jechuun tiraaktii harkaan fuudhiin jechuudha. Macaafuma bakkee kanarra caafamee jiru hunduma isaa amma artee jireenya keettiin gashiin jechuudha. Wanta miidiyaadhaan tamsaafame hunduu dhugaa gatii ta'eef tamsa'e miti. Mirga gatii ta'eef. Wanti mirga qabu hundinuu immoo dhugaa qaba miti. Kanaaf mirga gatii ta'eefiti miidiyaadhaan bahe malee dhugaa miti. Miidiyaarraan argee namoota baay'eetu laayik godhe namoota baay'eetu irratti balleesse duuka buutu baay'ee horate baarree warri jireenya bara baraatti galaniin baay'atu edhaadha karicha qalloo kan filatanuu muraasaa'edha karaa isa boochorra kan boonuu bal'aadha baay'ateen hin mirkanaa'u dhugaan. Kanaaf miidiyaarraan akkas ta'e namoota beekaa abaluuf barreesse abaluuf irratti akkas godhe lakkitaa'ii qoradhu. Kanaaf baqadhu jechuun wanta miidiyaadhaan ganname kun hundinuu dhugaa gatii ta'e waan fayyadu gatii ta'e otoo hin ta'in mirga gatii ta'e. Waldaa keessa immoo mirga keenya eeggannee jiraanna mirgaan jiraanna Waaqayyo wajjin utuu hin ta'in mirga isaa dhiisee nuu dhufe waan ta'eef mirga keenya dhiifnee jiraanna mirga keenya kennineefi. Kanaafiyyuu baqadhu jechuun kanaaf wanta miidiyaadhaan gara keetti darbu kana hundumaa gurratti qistee dhaggeeffattoo ta'e waan sitti toluun jalqabanii takka deemaniitu iddoo biraadhaan si ga'u. Namichatu adamoodhaa gala dafqirra gannamee tortoree deemaayyuu itti dhufe namichi. Yaa galtannaan adamoodhaan galaa maala torka qullaa galta waan ajjeefne irrannaa jooraa mooleen nabee galaa gara galgalaa jira. Kanaayyuu maal ajjeeftannaan bosonuufaa booyyeefaa ennaa maaltu si joorsee kana wakkattuun ajjeefattaa qeette. Maatiin mootta maasofta akkamitti akka jettaa. Kanaafuu iddoo caakkaa booyyeen jirutti dhaqee dallaa ijaareetu iddoo booyyeen itti galtuu jalqabee immoo boqqolloo firfirsaa dhufee dallaa kee hanga immoo baay'isee firfirsa. Booyyeen gisee caakkaadhaa yaatu boqqolloo funaanaa qajeeltee utuma jettuu isa baay'ee isaa bira geessee dallaatti nammitu. Gaasheen dallaatti nammitu karra cufe. Giyyee boqqolloo ishee nyaattee fixxeettu booyyeen dallaa kee jirti. Akkasii dubbiinsa. Dafanii siin gashan gara mul'ata isaaniitti. Waan ati jaallattus jalqabu. Ergaan seexanaa salphaa miti. Mul'anni seexanaa salphaa miti. Waan ati fedhii kee si jala qabu. Ati fedhii kee san argatte malee akka boolla buutu hin beektu. Kanaafiyyuu baqadhu jechuun wanta miidiyaadhaan ganname tiraaktii barreeffamaan sitti kenname sagantaa addaa qabna yoo lafa barbaaddetti kiiskoo barbaadetti abbaan argee yoo si waamee duukaan deemiin jechuudha yaada isaanii mormu. Maal jechuudha isinitti fakkaate? Kuni yaada isaanii isa hamaa mormaa ogummaadhaan of eeggachaa jiraadhu jechuudha. ክፉ ሐሳባቸውን በመቃወም በጥበብ ራሳችንን መጠበቅ ነው መከላከል ነው ኡፊ ከራ ዶዊ ያደሳኒ ወጂ ወልቲነቲኒ በቀዱ ጀቹኒ ቢራ በይበዲ ወልገይ ወጂኒ ሲመን በሩምሳ ወጂኒ ሲሚቲ ቆረቻሳ ያደሳኒ ሳማ ሞርማ መጫፈ ቁልቁሉቲን ገሎተ ኩኖ ሲሪሚቲ ጀቻ ኦጉማዳንሞ መታ ኬኛ ኦፌገኔ ኦፍራ እዋ wajjin akka jiraannu dhukkubni eessi biyya keessa yoo jiraatu ofirraan dhowwa yoo ta'eni hin qabatu. Karaan hin qabanne ofirraa dhowwaa jechaadha. Karaa yaadi jaraa hin qabanne ofirraa dhowwaa jechuudha. Isa kana akeekkachiifni kenname. Har'a eessa jiraree waldaa kee ayyuummoo jira. Waldaa kee ayyuummoon kaa dullootti abidduu isa manaa ka'etu wana fixa. Kanaafi wangeeluma baata'u akkasii hojjettanii maqaama akkasii teettanii duukaa akkan deemne jechuusaati. Inni lammaffaan akeekkachiisa macaafni qulqulluun kenne Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa lakkoofsa irratti ati garuu garatti gortu beekii baqadhuudhaa fi garatti gortu beekii. Innis immoo Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa irratti ati garuu wanta hundumaattu garatti gortu beeki. Maaliif kun garatti gortu beeki? Karaa baay'ate, amantiitu baay'ate, lallabatu baay'ate.
As kunoo godana achi abidda bu'a lafa galagala kan jedhu baay'ate haa ta'u baay'atu ati garuu garatti gortu bari. Suuqiin magaalaa keessatti ijaaramee jiru iyyuu hedduu mandaatii bitatta miti. Lafatti gortu beekta. Lafatti gortu garatti xiinxaltee ilaalte bariidha. Wadeet goraan dammitti liwaqa. Maa jechuudha as gori kan jedhutu baay'ate rachaadha. Amantii duwwaayyuu miti amma manumti baankii iyyuu kana banadhaa sana banadhaa kana nuu banaa kana banadhu jedhanii maaloo banedhanii baay'ee haasa'u. Kan banandee qabni himnaasa baname irra iyyuu hin jiru. As koottuu asamanii achamanii as goriyaan keenya dinqiidha barreeffamaan akkasii sanadha akkasii biyya akkasiitti dhufe an keenya intarnaashinaaliidha kan koo ingiliffaadhaan akkasiidha hiikisaa kanadha haa ta'u garuu garatti gortu beeki ati dhuunfaa keetti gara gabaan itti dachaa namni gara macaafni qulqulluun jedhetti ati gurbaa garatti gortu beeki gabaan akkas ta'uuf jira waan gurra isaaniitti tolu duwwaa malee waan dhaabadhu taa ittiin jedhu of eeggadhu ittiin jedhu dhaga'uun barbaadanii ta'e garatti gortu beekiidha. Inni lammaffaan akeekkachiifni kenname garatti gortu beekiidha. Garatti gortu barraan rakkin hin jiru. Abidduu aboba'u laftuu agaggalagalu barumsa dhiisee seexanni himti addaamiif waan hin goyoomse iyyuu mul'atee lafarraa adeemu garatti gortu barraan akeekkachiisa macaafni qulqulluun kenneedha. Maal jechuudha kuni? Baay'ina isaarraan kan ka'e garatti gorannaa wallaachisa jechuudha. Hin baay'ataa jechuudha bara dhumaa kee. Maaliif? Waan hundumaa baay'achaa jira. Baankiin baay'achaa jira. Suuqiin baay'achaa jira. Konkolaataan baay'achaa jira. Amantiin baay'achaa jira. Namni baay'achaa jira. Oduun baay'achaa jira. Miidiyaan baay'achaa jira. Wanti baay'achaa jiru baay'ee jira waan ta'eef baay'atu dhimma isaati garuma baay'atetti duukaa deemna tun ta'in isa baay'ate kana keessaa garatti gortu beeki. Beeki. Manuma ijaaramee mana amantaa maqaa dhaame kana keessaa garatti gortu beeki. Waan lama kenname. Irraa baqadhu. Wanti baqatan akkuma inni gadda akka torbee darbee isinitti mee wanti baqatan wanta nama caalu. Dhaqeen gala ittee naqiini. Dhaqeen gala ittee waanuma argatte duukaas immoo sokkiinidha garatti gortu beeki. Maaliif akeekkachiifni kun lamaan kenname? Akeekkachiifni kun lamaan salphamin. Baqadhu. Irraa baqadhu akkasumas immoo garatti gortu beeki kan jedhu kun sagaleen kun sagalee cimaadha. Jechi kun jecha cimaadha. Ndaa'umii mallattoo ajajaatiin taa'e lamaan isaayyuu irraa ilaaluu dandeessu. Garatti gortu beeki inni jedhu mallattoo ajajaatiin taa'e. Maaliif? Akka isaanitti laphee namaa qabatantu ajaa'iba. Dhaqnaan laphee namaan achiin galu. Dhaqeen galaan hin danda'amu jechaadha waan inni baqadhu deemu. Indeet የሰውን ልብ እንደሚይዙ akka isaanitti laphee namaa qabatantu jalaa baamuun hin danda'amu. Akkamitti qabatu jette yafura koo tokko maqaa Yesuusiin dhufuu jedha. Yesuusiin kan jibbitan jirtuure Yesuus gooftaadha. Fayyisaadha gargaaraadha dhufu waan ta'eef uffee orma waldaa keenyaa fakkaata uffee yoo gaafa dhattanii kaampaasii galtaniittan wangeelaawiin makoo fakkaata qeesii makoo fakkaata jettu namichaan een fakkaata. Maqaa Yesuusiin dhufu maqaa isaaniitiin dhufu jetti. Maatiyooti damee lakkoofsaan irratti fuundura Yesuusiin kaatu. Maaliif Yesuusiin jaallatta akkasitti waan jaallattu dhufani. Egaa hin jibbitaare Yesuusiin nama waa'ee Yesuus maqaadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin jilgeenfannee kadhanna. Maqaa Yesuusiin hin faarfannu. Maqaa Yesuusiin kottuun kadhanna. Osiin jedhe Yesuusiin hin jaallatta waan ta'eef laphee kana kee kanaan qabattu. Yesuusiin sitti dhufu. Dudduun isaa garuu Yesuus miti. Maqaa isaaniitiin hin dhufartu. Maqaa isaaniitiin dhufanii immoo ofirraa deebiif taatu daftee gamatti mormiti. Ani seexana hidheetu inni dhufe. Ani akkas hidheetu inni dhufeeti maqaa isaatiin hin barta. Maqaa isaanii dudduuba kaa'atanii maqaa Yesuusiin dhufu. Suuta jedhanii fagoodhaan erga si ga'anii booddee sitti mul'ata isaanii. Ergati galuu hin dandeenye takaalamtee dhumtee sitti himu garri galaa hin jiru. Erga fagoodhaan si ga'anii. Kiiloomeetira 100 deemanii sitti himu yoo ta'e kiiloomeetira 2 irratti sitti himan 3 irratti sitti himan 4 100 irratti sitti himu yatti galta gaatoo kiiloomeetira 100 deemtee ta'a wajjin. Gaafati galtu namni sin fudhatu otoo barra samteetta. Kanaafi dudduubi isaa isa miti. Suuta jedhanii yaada isaanii sitti liqisaa deemu.
tuuta dhe. Maqaa isaaniitiin hin dhufan. Maqaa Yesuusiin dhufu ila. Kanaaf kan inni baqadhu. Namni maqaa Yesuus dha'u hunduu Yesuusiin jaallatee dubbachaa jira sitti fakkaata. Kanaaf Yesuusiin jaallatee dubbachaa jira tun ta'ini Yesuusiin dubbachaa sitti adeema. Kanaaf laphee namaa gattamitti harkaa baaree Yesuusiin hin jaallatta tooti Yesuusiin dhufu jedhe malee innoo seexana taa'e dhufu hin jenne. Haareessaa kun ikkoo maqaa Yesuusiin kadhachaa jira. Maqaa Yesuusiin lallabaa jiraaf nuun jedhu namoonni. Maarree maalee kunoo macaaf nuun jedhu maqaa Yesuusiin dhufuudha malee maqaa isaaniitiin dhufu hin jedhu. Sababni isaayyuu akka isaanitti laphee kee qabatantu dinqii lalaaf. Maqaa Yesuusiin dubbachaa dhufu Yesuusiin lallabaa ol qabaa dhufu. Faarfachaa dhufu. Maqaa Yesuusiin leellisaa weeddisaa dhufu. Kanaafuu ati gaanii maqaa Yesuus dubbachuusaa tun ta'in dudduubi namicha kanaa maal fakkaata? Dudduuba qaba wanti hunduu. Wanti hunduu dudduuba qaba dudduuba isaa baru. Dudduuba isaan barree taanaan nyaatamuu keenya. Kanaafuu bara maqaa Yesuus baay'atee dubbatame kana keessa of eeggachuun barasiisu. Maalii bara maqaa Yesuus dubbatame keessa ka'iin biyyaa wajjinii godaansaa fudhatee ka'e malee namni maqicha beekee mini ijaara. Kanaaf gaaf tokko ijoollee durbaa gurguddoo lama qabdiyyuu abbaan manaa jalaa du'eera. Ijoolleen immoo sirba isa baadiyyaa durii dhaquu barbaaddee nama geessu dhabde halkan. Kanaaf wayyoodhanii boo'u ijoolleen boleessas hin qabnu abbaas hin qabnu jedhanii boo'uyyuu dhaqa abbaa manaa naa barbaadaa. Abbaa manaa barbaacha gaafa deemanii bulguunitti dhufe wayyaa adii ofitti uffise. Fuula isaa duwwaa bakkeetti qabee qaama isaa hundumaa wayyaa adiidhaan cufeetutti dhufe. Innoon dubbisanii jedhattu ennaani haadha keenyaaf abbaa manaa barbaannaa jedhanii ennaan maalan hin ta'uu reedha unoo siin sodaanne malee sinoo nama guddaadha haadha keenyaaf hin taatu jedhan. Ishii bakka maarree na fudhadhaa galaanoo nan ta'a ani haadha manaan qabu jedhe. Ennaan ishee dhanii gaasaadhanii namni dura deemeen beeku na fuuldura malee. Maalii attamitti nama guddaa dura deemnaadha laakkii baakoo namni dura deemeen beeku na dura deemaa jedhe. Maaliif na dura deemaa jedhaa inni dubbii qaba. Gaafa dhaqee mana ga'usi manatti dhiyaateetu ani barcumarran taa'u ani gummaajiirran taa'u ani xarapheessaa isa dalgeerras hin taa'u jedhe. Maa irra teessa reedhanii gaafatan ijoolleen. Moonyee isa guddaa isatti boqqolloo faatuman isatti buna bifinii faatumanii isa ol galagashaan haadha baay'ee. Achii booddee maal kunoo jira rakkina maalii qaba reedhanii isa dhaabanii fi eegee afaan moonyee keessa dhossee taa'e irrisaa keessi namaa eegee immoo moonyee kee kaa'e. Garbittiin ishee mana jalaa daakuu daattu immoo argitee ittiin isheen ilaalle. Isheen achi teesseetu daakuu ishee daakti eegee qaba yaayyoo uyyuus ishee joonjoftuu akka keenyaa kana fakkaata joonjofne amma faaraa wayii fakkaanna. Eegee qaba yaayyoo uyyuus jettee himaa jirti. Fuuldura isaatu wayyaa adii uffatee fuula isaatu nama fakkaata malee eegee qabanno. Fuuldura isaatu Yesuus malee eegee qaba biyya. Kanaafiyyuu aduun gaafa dhi'uu ijoolleen sirbatti nu geessedhanii ijoollee fuudhee bahee karaatti lamaan ishee liqimse. Achi as sirbaa deebi'ee bulguuni ijoollee haadha hiyyeessaa kan qalbiin qilleensaa adibbaan ciicataa kan afaan jiifataa jedhe sirbe jaartii dabalachuuf afaan jiifadhee dhennoo lama liqimse. Maqaa Yesuus dubbata innee duukaa qajeellee akka bulguun nu liqimse. Bulguu baay'ee jira baricha keessa. Maqaa Yesuus dubbataa kan nama liqimsan. Maqaa Yesuus dubbataa kan nama cabsan. Maqaa Yesuus dubbataa gaa'ela kan balleessan. Maqaa Yesuus dubbataa xuraa'ummaa kan hojjetan. Maqaa Yesuus dubbataa siyaasa garaa isaanii mul'ata garaa isaanii biyya lafaa irratti kan gannaqan lakkoofsan qaban. Laphee namaa akka isaan itti qabatan garuu attamiidha dura isa nutti himan. Maqaa Yesuusiin dhufu jedhe wangeelli. Maqaa Yesuusiin dhufu waan ta'eef baqadhu. Idduma maqaan Yesuus itti dubbatame hundumaa maal taaree onna jedhu namoonni. Mana koo birattu naa ijaarameera jedhu. Wanti maqaa Yesuus dubbataa mana kee biratti si ijaarame hundi isaayyuu Yesuus ta'uu dhiisuu danda'an ni lallabamu. Laphee keetu isaan. Kanaaf lapheen kee qoratamee dhumeera taanaan adagaa. Laphee kee baranii dhufu isaan. Kanaafiyyuu maqaa Yesuusiin dhufu waan ta'eefi baqadhu. Garatti gortu beeke kan jedhamu kan kun kennameefi maqaa Yesuusiin dhufu. Ni lammaffaan
macaafa qulqulluu kutaa macaafa qulqulluu akka isaaniif ta'utti iddoo isaaniif ta'uu fi akka garaa sabaatti galutti hiiku. Akka waaqayyoof ta'utti hiiku miti. Kutaa macaafa qulqulluu akka isaaniif ta'uu fi akka uummata lapheesaaf ta'utti hiiku. Namni itti biraa fadhee kana qaba. Gaafa dirattu waan si miidhu waan qajeelfama jireenyaa sii kennu sitti himan. Fedhii kee sitti himu. Yoo ati haadha manaa barbaadda ta'e haadha manaa bareedduun sii kenna jedhee waaqoo siin jedhu gaa tookaa fedhii kee argatte wajichi baatanii bakka qabamte hoo. Garuu haadha manaa argattu waaqayyo kenne ta'ee isaan kennan ta'ee hin beekamu. Kanaafuu macaafa qulqulluu sana hiiku dhaqanii Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 dhaqaa dubbisaa. ለራሳቸውና ለሕዝቡ እንዲመች መጽሐፍ ቅዱስን ይተረጉማሉ። akka waaqayyoof ta'utti hiikumi. Akka waaqayyoof ta'utti hiikumi. Akkasiif ta'utti hiiku. Iddoo dogoggora namatti hin dubbisan. Namoota iddoo dogoggora qajeelfama namaa kennu hin dubbifne qoradhaa. Macaafa Daawit faa duwwaa diina kee caccabsee layyaa buusa. Sirraa galagasha. Sirraa owwaala. Hin bal'atta. Hin guddatta. Duwwaa warra jedhan dhaggeeffadhaa isaanii. Lakkii immoo of eeggadhu mootummaa waaqayyoo sagalee waaqayyoo akka jedha namni mootummaa waaqayyootti galu nama akkasiiti hojii kana hojii isa hojjechaa jirtu kana dhiisisiin hin jedhan maaliif isaaniin isin ilaallata waan ta'eef garatti dubbatan hin qaban warri ejjitu iddoo ejjaa garatti lallaban hin qaban warra taa'ee dhaggeeffatu tootti kolfaare lallaban rakkoon isaa isa hattuun attamitti natiin haa itti lallabdi beeka biyyoo kanaafiyyuu akka iddoo isaaniif ta'u dubbisu barbaadanii kutaa sagalee waaqayyoo tokkoon isinii dubbisa. Iddoo tokko dubbifamu miti wangeelli maqaa isaa dhaamee dubbifamu. Garuu iddoo isaaniif ta'u barbaadu. Macaafa qulqulluu iddoo isaaniif ta'uu fi iddoo garaa sabaa gammachiisu dubbisu. Garuu macaafni qulqulluun garaa waaqayyoo gammachiisuudhaaf kan kitaaba. Garaan namaa gaddee garaa waaqayyoo haa gammadu. Maaliif garaan koo gaddee waaqa onatti dheekkamee dheekkamsi waaqayyoo sun waaqayyoon garaa ciimse saanaan isa wayya. Waaqayyoo natti dheekkame naa wayya. Hambaa qaba dheekkamsi waaqayyoo. Waaqayyoo duguugee nama balleessoo dheekkame iyyuu. Kanaaf iddoo isaaniif tolu hiiku. Kanaaf garatti attamitti harkaa baaree lapheen kee waan fedha kee haasa'u. Kanaaf baqadhu. Warra yeroo hundumaa waan fedha keessanii siima lafa madaa keessanii isinii hooqan sana achi dubbii. Maalumaaf irra deddeebi'ee lafa madaa koo naa hooqa rakkina koo duwwaa malee hin guddattaa malee hin haaroftaa malee hin ceetaa malee maaliif dubbata namichi kun jedhaa qoradhaa. Sababni isaayyuu waan itti adeemu qaba. Dudduuba waa keewwateera. Si qabuudhaaf akka tarkaan baaneef kiyyoo sitti xaxuuf akka namni gaafa hantuutaaf waximadii kaa'u iddoo isheen irra jettee ufajjeeftu sanarra dhaqee kaa foonan argadhe itti irratti malee qamaaxura nagartu ishee yookaas waximadii nagartu yeroo isheen foon gamgootuu fi isheenuu foon taate jechuudha. Qamaaxura sii kaa'aniitu iddootti qabanii harka isaanii keessa si gashatan kaayyoo isaanii keessa si gashatan kaataniitu maqaa Yesuus immoo akka foon sanaa kaa'uti Yesuus itti hidhattaa iyyootti galtee qaban jechuudha. Kanaaf iyyoo akka tarkaa ba'an gatiin jirreef dhaqanii faqad. Kanaaf isin dhowwina. Duma argitanii dhaqinaa kan jennuuf kanaaf. Ati ikkoo durba naqataati mootummaa waaqayyootiif qophoofte. Ati hoolaa jireenya bara baraatti galuudha hoolaatti fakkeeffamte. Hoolaa ammoo abbaan arge hatuu barbaaddi qalachuu barbaaddi. Kanaaf inni Phexrosiin hoolota koo eegi ittiin jedheef. Kanaaf akeekkachiifni kun kan inni kennameef maaliif kan jedhu wantoota kana lamaan ilaalaa jechoota kana lamaan. Inni sadaffaan odeessituudha. Jarri oduun gashan. Taraa isiniin kennan. Taraa isiniin kennan. Dhuga ba'iinsa biyya hin jirre isinitti himu. Laqamteen ta'anitu bar tokko gimbiitti kadhadhee tana waraabessa 19 namaati ba'ee siin jedhu. Maqaan isaa eenyu tette sitti himan gandi isaa eenyu gaafa waraabessi 19 ba'e immoo namni eessatti namme garbitti bakkate guyyaadha moo halkan itti garatti gaafattu hin qabdu gulbeetti jira waan ta'eef dhuguma si haqaan maal isaa maaliiti manatti gajjata waraabessaa 19.
Bar tokko namoonni tokko narratti kaa'anii ennaan bakka akkaan bu'ee nama torba mana keessatti ajjeesee siin jedhati dhuguma seeta bakkaan keenya silaa duuma sodaata. Waan isaa dhoon. Oduun gashani bar tokko waan akkasiin ture mana amantaa akkasii keessan ture kana hojjechaan ture jedhu namni dhuguma se'a har'a immoo maal gadi buusa laata hidheetu taa'a namni. Har'a immoo maal gadi fidare namichi akkas godhe kun akkati jettu. Biyya tokko dhaqee tananii jawweetu mana kee bahee du'e. Jedhuu jawwee mana kee bahee du'e. Oduun gasha waan ta'eef dhuga ba'umsa biyya hin jirre haasa'u waan ta'eef garaa kee kanaan bitu waan ta'eef irraa baqadhu. Oduu kana baay'isu dhuga ba'iinsa baay'isu. Mana warra namanneen naqan. Mana warra gooftaan beenneen naqan. Iddoo Yesuus gooftaadha jedhanii dubbannaan qalamanii naqan. Rukutamanii lallabuun barbaadan. Isa waldaa keessaa fayyee gooftaa argee mul'ata iji isaarraa baname bira qusa fayyaa bira. Inni fayyaa bira geessu kun isa du'uuf jedhe bira geessu. Waa barbaacha malee. Nama waldaa keessa jiru Yesuus gooftaadha dheettamanii fayyeeran jedhee taa'aa jiru dhaqee dogoggorsuu korra isa takkaayyuu maqaa Yesuus hin nagahin bira dhaquu wayyuu jarrachi hin naqan. Inni kana cimaa jira kureechi isaan waan kaaniif beeku. Isa kana dogoggorsuuf kaa malee sun kellaa isaanii kee jira. Ergamaa diinichaa fiixaan baasuuf. Kanaafiyyuu oduu baay'ee yommuu dhageessan dhuga ba'umsa biyya hin jirre yommuu dhageessanii laphee keessan irra raasinaa eessa hidhaa qoradhaa. Macaafni qulqulluun raajii hin arrabsiinaa hin tuffatinaa mul'ata hafuura hin dhaamsinaa garuu qoraa ilaalaa. Macaafni qulqulluun qoruu isin hin dhowwine yabiyya. Maa inni dubbanna fuula waaqayyoo irratti maa inni dubbanna ittiin arrabsiinaa hin tuffatinaa ittiin qoosinaa garuu qoraa jedhamedha. Sagalee waaqayyooti moo sagalee waaqayyoo miti dubbii waaqayyoo wajjin wal fudhata moo waliin fudhatu inni jedhe kun. Jedhanii qoruuni eeyyama sagalee waaqayyooti. Qoraa ilaalaa. Isa gaarii qabadhaa. Isa gadhee gataa'e. Namoonni tokko tokko lafa isiniin galagashu. Erga waggaa 3 shiroo mana kootti waliin gallee isiniin jedhu. Hooruma dabadabaa. Maali egaa kun hindaa'oome faayidaan nanda keenyaa fi inni kennu foonnii fi atariif baaqelaan kennan wal caala. Waaqayyo ko gaafa atarii uumee gaafa baaqelaa uumee beekaa. Egaa warri shiroo nyaatee bulu attama ta'u bu'aa deemu gaaf tokko namni tokko immoo hafuura shiroo abaaraa jedhe shiroo ofirraa abaaraa jedhe. Egaa kun oduu biyya hin jirredha malee akkamittiin namni biyya lafaarra jiru waa waaqayyo uumee lafa kanarra kaa'e faayidaa namaatiif abaaraa namaati. Kan abaaramu seexanadha. Kan abaaramu cubbuudha malee shiroon hin abaaramu. Kun ikkoo barumsa dogoggoraadha. Oduu isinitti baay'isanii dhuga ba'umsa isinitti baay'isanii waan biyya hin jirre isinitti baay'isanii laphee keessan qabu waan ta'eef iddoo akkasii hin naqinaa. Baqadhaa irraa garatti gortan beekaa abbaa dhaggeeffattan beekaa. Kanaaf isa kana fakkaata. Kanaaf seexanni maal jedhee oduu hin gashu. Yoo muka kana nyaattanii waaqa taatu. Erga yoo mukicha nyaatan waaqa ta'u ta'e maaliif seexanni carraa kana addaamiif waaniif dabarse maa ofiisaaf hin nyaanne. Namoonni waan ofii isaanii bira hin gahin waan ofii isaanii hin qabne isinii odeessan gara isaaniitti isin geessuu barbaadan bara. Amma nuu mul'ate dubbanna wangeela malee isa nuu mul'atiin gara mul'ata guddaa jira ka waaqayyoo siifuu kan mul'atu. Carraan nu keenyaan lallabna malee nu caalaa waaqayyo mul'ata sii kennuu danda'a. Carraan nu kenne malee. Namni nu caalaa haasa'u baay'ee jira. Namni nu caalaa waaqayyoo wajjin arge carraatuun kennamneef ganaa kennama. Garuu akka waanuma uni duwwaanii waaqayyoon arginutti akka lakkoom. Kanaafiyyuu namoonni oduu baay'isu. Kanaafuu oduu baay'isu waan ta'eef hankeen dhaggeeffatan waan ta'eef hankoo fudhadhu siin jedhu waan ta'eef ati irraa baqadhu. Garatti gortu beekii kan jedhu kanaaf kenna. Akka isaan itti laphee namaa qabatantu cimaadha. Lapheen kee qabannaan immoo funyoo malee deemtu. Konkolaataa malee dhiisaa barata lapheen kee qabannaan. Hari nama baay'ee du'aayidhaan biyya akkasii dhoodhattee birrii lafa guutee jira. Iddoo akkasii dhoodhattee bakka bashbasha birrii jedhanii reeffa isaanii argine owwaaluu kan namni lakkoofsa qabu. Reeffa isaanii iddoo isaanii itti owwaalaman wallaalle. Iddoo akkasii kana jiradhani.
Yoo kana gootee itti ji'a lama ji'a sadii gidduutti sooressa bacabacaa taataa jedhanii hiyyeessa sadhumaa godhanii lafa kaa'an. Seexanni waaqa taatu jedhee muka nyaachisee nama ta'uu nu hafee gannata kee agadarii amanii nama ta'anii jiraachuun hin dadhabame. Kanaaf oduu baay'isa. Biyya lafaa kanarraa jalqaba hin sooromta kan namaan jedhe seexana. Ergaa sooromaa kan dabarse seexana. Akka waaqayyoo taatu nama uumtu kan jedhe waaqayyo hin sooromta jedhee nuuraa jetuu hin ta'in waaqayyo sooressa nu uuma. Ameen. Gaafati uumamtee lafa kanarra namni lama uumamtee ardiin kun torbanuu jira. Boqqolloon lafarra jira, xaafiin jira, albuudaan lafa keessaa yaa'ee bakkee guute kun hundi isaa jira gaafa waaqa addaa biifanii nu. Waaqayyo bishaanitti, midhaanitti, qilleensa gaariitti, biqiltuutti uumeen daa'imiyyuu waan foon keessaniif nyaattan isa baay'ee kana nyaadhaa jedhe tokkitti irraa dha'u. Waan nyaatamu koo lafa guutee jira gaafa namni uumame. Waaqayyo sooressa uume malee ameen. Hin sooromta nuun hin jenne. Har'ayyuu ergaan hin sooromta nuun jedhu kun eessaati? Burqaan hin sooromta jedhee jalqaba dubbate seexanadha. Waaqayyo nama sooromsa eeyyee. Waaqayyo mana namatti ijaara eeyyee. Garuu waaqayyo silumayyuu sooressa nu uume harkaan miila nuu kenne. Sammuu nuu kenne. Hojjedhu siin eebbisaa jedhe malee waaqarraan gadi buusan jedhe. Waaqa ta'uun immoo ciraa hin danda'amu. Namoonni kana yaalaa jiru garuu tuma yaalluu karaatti hafa malee fiixaan hin bahu. Inni arfaffaan akka isaan itti laphee namaa qabaatanii hin sodaachisu. Akka namni na yeroo qomu godhu hin sodaachisu. Kanaaf hin sodaachisu. Hin rukutamta. Eelaa du'ii balbala kee ga'eera. Waanuma duuni deemaa dhufe isinitti fakkaata. Garuu waaqayyo isaanii mari'atee isin ajjeesa miti nayinaa. Kanaaf yaasfaraarraadhu. Amma kunoo birrii kiisii kee keessaa ol fuutee tokkoo isaa hambifnaan abiddi waaqayyo si dhaa'e. Maal abiddi waaqayyo birrii namni hojjete dha'ee si ajjeesaa tu'ate ejjitu tu'ate atti usin ajjeefne guyyaan du'aa taa'eera. Sodaatteen moo akkas taata malee ati sodaata malee. Yaasfaraarraadhu sodaachisu. Eelaa allaattii du'a sitta deemaa jira. Ati morma du'a sodaatta waan ta'eef yeroo ati kaati sagantaa keessaa qajeeltu eelaa saree maraatu karaa sitti dhufaa deebi'e. Saree maraatuun si'a nyaatu hidhii deemi. Yoo hin ati mucaatu mana barumsaatii galee mana quullitti kolfamee ala taata. Yoo immoo rakkoo itti baate yoo immoo si dhukkubayyuu ta'a. Garuu saree maraatuun si nyaata deebii taa'ee siin jedha. Waa inni egaa kun. Waaqayyo saree maraatu namatti ergaa. Si sodaachisu gaa. Namoonni birrii kuma kudhan kaffaltan as baay'inaan namni birrii kudhan kaffaltu as bahuu didde gaaf tokko. Jennaani takka kadhatee namni as bahuu dinnaan inni oo jedhee naan waaqayyo dheekkamuuf hin dheekkamtaa waaqayyo maaloo araara kadhadhaa waaqayyo dheekkamuuf gatii isin birrii kennuu diddan jedhe. Attam jennaan wayyoo haadharraa ajjeeftee ijoollee bakkeettan biftaa maaloo yaa waaqayyo gaafanii dubartoonni lama utaaltee achi as baate. Namoonni lama dhufaa jiru yaa waaqayyo harka kee qabadhu jedhe. Masumaan mari'atee biyya fixa waaqayyo. Hin naasisu. Humna dhukkubaa waam. Humna seexanaa waam fayyadu. Kanaafiyyuu namoonni hin na'uga. Yaasfaraarraallu hizbiin dishamaa akkaqnoo mi'aaramu. Laphee namaa kanaan qabatu. Kanaaf namni naggeeffata gaal godhata hinduutatti hin jedhamu akkas taate kana gootennaan kana taata gatii jedhamu. Kanaafuu bakka iddoo sana hin dhaqiin dhattee kana sareensi nyaatti siin jechuurra idduma sagalee waaqoo sitti lallabamee jireenyi si jira yesuusii naman siin jedhani wayyuu. Kana jedhattee rifataa buluu keerraan daa'imati saree maraatuun si nyaata siin jedhame taanaan galtee halkan saree maraatuun si rakkisaa buluu dandeessi sammuun kee seeliin kee tamaniira taanaan. Kanaafiyyuu hin sodaachisu hin naasisu. Isa shanaffaa. Jaalala namatti dhiyaatu. Jaalala sobaa. Isin hoogsaa nama waaqayyo. Mana waaqayyooti kun gooftaa tas gorii naan jedhe. Waaqayyuma tuggisuun mana kana bira gawas ilaali naan jedhe. Eegaa manichi caccabaadha moo mana bareedaadha laata? Yoo mana caccabaatti goreedha ta'e dhuguma mul'ata waaqayyooti. Yoo mana bareedaadha ta'e immoo anaanuu goreedha. Jaalala nama waaqayyoo garba waaqayyoo isiniin jedhu akka dubartittii ishee Phaawulos fa'aa duubaadha. Ilaa ijoollee waaqayyoo ilaa qulqulloota waaqayyoo itti garuu seexana kee jira. Si jajaa dhufu si kuulaa dhufu garbittii waaqayyoo faarfattuu waaqayyoo
Intala nana ija koo dura naannaa waa'een kee sila giseen dhaabadhu. Kanaafii kun jaalala sobaati. Ka wayyaa bareedaa qabu si'a sagalitti marmuun hin danda'amu. Kanaaf jaalala sobaatiin dhufu, jecha sobaatiin dhufu, jajjabeessaa, jajaa dhufu. Agartanitti yoo ta'e Yihuudaan Yesuusin ciniintee kennite miti dhungattee kennite. Dhungachuun mallattoo jaalalaati malee mallattoo jibbaa miti. Kan inni itti argisiise mallattoo jaalalaati. Kan inni gochaa jiru immoo Yesuus isa kanaa qabaa ajjeesaa jedha. Har'as jiru. Kanaafiyyuu isaanii akka itti jalaan baaneen mallattoo jaalalaa sitti argisiisu. Waldaa kee namni harka sirra kaa'ee siin kadhanne yoo ta'e harka 19 sirra kaa'u sana. Harkumti gati sirra kaa'ameef qeesiin koo waldaadhaa paastariin koo kanarra kaa'ee hin beeku. Inni si'a 19 kanarra kaa'ee miilla kooyyuu qaqqabee naa kadhate dudda kooyyuu mataa kooyyuu suphuume jechuu dandeessu. Harree yoo Waaqayyo irra kaa'ee irra kaa'u harka. Yoo Waaqayyo sagaleen itti dubbatu immoo sagaleen itti dubbatu malee waan namni itti gammadu godhu miti. Waan namni itti gammadu godhu miti. Kanaafuu jaalalaan isinitti dhiyaatu jaalala sanas immoo adda baafadhaa. Jaalalli namichi kun natti siqu yeroo hundumaa sii yaade yeroo hundumaa waa'ee kee natti dubbate inni gara kee dhufu kun inni mana keessanitti marmaaru kun isa dhaa'ichaadhaan irraa baqachuudhaa qaban mana ofii cufachuu qaban. Kanaaf jaalala sobaatiin isinitti dhiyaatu. Yaa fiqir gin isa Waaqayyoo jedhe jaalalamti. Jaalalli Waaqayyoo wal naman caalchisu. Jaalalli Waaqayyoo namaaf hubaa nama kuulaan dhufu. Inni jaaffaan inni baqadhu irraa gor jedheefi baay'ee ija jabeeyyiidha. Luqaas boqonnaa 12:8 hanga 10 dubbifadhaa. Baay'ee ija jabaata. Namaa hawwishu Waaqayyo waanuma aadaa biyyaa keessa hin jirre ija jabaatanii dubbatu. Ija jabinni kunii Waaqayyo biraa isinitti fakkaata. Waaqayyo sabirii keenya beeka. Waaqayyo ulfina dhala namaa beeka. Waaqayyo akkatti dubbatu beeka. Waaqayyo aadaa biyyoolessaa beeka. Isaan kun garuu hin saaxilu. As keessaa kana jira. Egaa kuni gurra namaatti waan hin tolle waan baay'ee jira kan dubbatu. Baay'ee haadha manaaf abbaa manaa gidduutti waan hin barbaachifne dubbatu. Ijoollee durbaa ijoollee dhiiraa gidduutti waldaa keetti jaarsattaa jaartittaa hin jenne woordii jaarsi dhaga'uu hin malle. Woordii mana Waaqayyoo keetti dubbatamuun hin malle dubbatu. Egaa isa booddee nama sana saaxilanii bakkee baasanii maqaa isaanii beeksifachuu malee fayyisuudhaan miti. Abaluu budaadha nama nyaata wedhan utuu inni bor fayyeeyyuu namni fayyeeran jedhu sammuun namaa danda'etti nama. Akka namni bara baraan namicha hin dubbifne godhe lafa kaa'u. Akka namni ziriinsaa hin heerumne akka ziriinsaa nama gidduun teenye godhe lafa kaa'u. Hafuurri qulqulluun immoo akkas gochuuf dhufe miti. Hafuurri qulqulluun immoo san namatti hin dabalamne namatti dabaluu dhufe. Maqaan isaa bara baraan jajamaa haa ta'u. Sa namni galmee kee aariya sa namni biyya kee aariya namatti dabaluu dhufe taanii monari. Waaqayyootu ati cubboo hojjetteeyyuu sitti meesi fayyisa. Malee gabaatti siin saaxilu. Kan waldaa kee taa'u nama 10,000 yoo ta'e kan ejje nama tokko yoo ta'e kana fakkaraan oolu Waaqayyo. Namitti manatti mul'iseetu gurra isheetti akka naqeetti gochuu danda'a. Haala hojii nama 10,000 itti odeessinaan jedha. Maalimmoo itti godha Waaqayyo nama ejjite kan nama 10,000 itti odeesse. Kanaafiyyuu daffaaridha garuu sana as gidduu jiraam jedha. Haalli kun gimmitiidhaan jiraachuu danda'a. Qalbii diddiirrachiifnee fayyisuu utuu hin ta'in cabsuudhaaf itti fayyadamaa jechuudha. Lapheen kee akkatti harkaa bahuun qabu waan inni Waaqayyo baqadhuuf akkasumas immoo garatti gortu beeki jedhee akeekkachiisa kenneef tokko maqaa Yesuusiin dhufu. Lammaffaa ofii isaaniitiif sabaaf garaa sabaatti akka mijaa'utti macaafa qulqulluu hiiku. Sadaffaa oduu dhuga ba'iinsa biyya hin jirre haasa'u dhugaa sitti fakkaata. Si sodaachisu. Billaa Waaqayyoo sirra jira jedhu. Akkas taata jedhu sirra dubbachaa oole. Akkasumas immoo jaalalan taaniin sitti dhiyaatu. Hafuuraa jaalala sobaatiin sitti dhiyaatu. Akkasumas immoo warra ija jabeeyyii. Sabirii namaan beekan. Sabirii namaan beekan.
aadaa biyyaan beekan. Kanaafuu gangalannee kadhanna. Akka wal bukkee jirtanitti wal hammadhaa Waaqayyoon hin kadhannaa. Maala waldaa keessa jiru dhiira duwwaadha. Maal attamitti sagalee Waaqayyoo keessa wal hammadhaa kadhadhaa jedha. Waan akkas akkasii jira jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqaan garatti gortu beekii kan inni jedheef akka isaanitti laphee namaa qabatantu cimaadha harkaa ba'uun hin danda'amu yoo baqatan. Baqadhu jechuun mana diigadhu jechuutu hin ta'in yaada isaanii saamaa mormaa gaaffiitti kaasaa jireenya ofii immoo ogummaadhaan irraa of eeggachaa ofirraa dhowwaa jiraachuudhaan maqaa Yesuus nama waamuutti. Akeekkachiisa bara dhumaa akkan irraanfanne. Bara dhumaa lafa galagale yoo jedhame dhimma isaa galagale dhimma koomti. Milikkitaaf ta'in beeladhu fa'oo jedhe haa ta'u dhimma isaa. Namni beelli ana. Beelli namni dhedhee itti yaaddaa jiru. Dhukkuba akkasii warra shiinyi lafarratti kaa'u dhimma isaa. Jireenya bara baraan hin dhabu. Maaliif dhukkubni barbaade maqaa kee diratee yoo dhufe jireenya bara baraan hin dhabu. Garuu isa yaada seexanaa ammaatiin summaa'uun koo isa fudhachuun koo wangeelarraa galagaluun koo garuu dhuma koo isa silanni gara bitaa kootti goraa jedhe sana nageessa. Garaa ciniinnaan anuma wajjin asitti hafe. Mataa bowwuun anuma wajjin asitti hafe. Warri tiibiin isin qabe yoo isin ajjeefte xaaxaa biyya lafaa kanarraa isin geggeessiti malee jireenya bara baraa hin nattu. Foon keessanii wajjin biyyootti gaddeebiti dhukkubni dhiibbaa dhiigaa. Kaanseriin. Mootummaa Waaqayyoo isin dhowwuu hin danda'u. Lafarra waan jirtan foon waan uffattaniif kaanseriin isin qabuu danda'a. Lafarra waan jirtaniif garaan isin ciniinuu mataan isin bu'aafachuu danda'a. Garuu isa kanaaf hin yaadda'inaa yoo isin fayyise Waaqayyoof galannata Waaqayyoon galateeffadhaa umurii ishee haftee jiraadhaa. Yoo dhiisee isin ajjeese immoo jireenya bara baraa isin hin dhowwu yaadda'inaa. Jireenya bara baraa kan nama dhowwu garuu isa kana nagaa fayyadu. Kanaafi atoo hin baqanne atoo garatti gortu hin barre gaafa sana gaa qoodi kee isa dhaacha. Kanaafuu lafti galagalaa jira hodhanii amma danda'e galagalu. Yaadda'in lafuma galagalee du'uu dandeessaa garuu lubbuu kee maan godhu. Lolli lafarratti baay'ates nama ajjeesiin malee ati lola keetti yaada lolaa keetti hirmaattee nama ajjeesiin lubbuun balleessiin malee lollis ta'e Waaqayyo jedheen ta'a. Kanaaf namoonni baay'een lola sodaatu malee beela sodaatu malee mallattoo ciniinsu mallattoo bara dhumaa sana namatti agarsiisu dhukkuba sodaatu malee isa Waaqayyo irraa baqadhu irraa of eeggadhu jedhetu sadaqe. Isa lubbuu keenya balleessu akeekkachiisa macaafni qulqulluun kennu. Lafa kanarratti yaada foonii yaada biyya lafaa fudhannee gaafa Yesuus gara biyya lafaatti deebi'ee dhufu immoo qoodi keenya murtoo bara baraa keessa akka ta'u kan godhu irraa of eeggannu ni kaan ta'uunsa giddiidha. Giddiidha Waaqa dubbate waan ta'eef. Lafa tocho'ee Waaqayyo hin tocho'ii namnaan sobduu ta'a. Ma tocho'a. Abidda dhufa hidhee Waaqayyo mootiin waan dubbate hin shaaruuti Waaqayyo waan dubbate shaaraa rakkattos keessa caafamee jira akka beekti ta'u akka jaalalli qabbanaa'u akka xuraa'ummaan biyya lafaa kanarratti akka bokkaa gad roobu macaafa qulqulluu dubbate kun mataa isin hin dhukkubsiin. Garuu akka nooyi guyyaan deebi'ee dhufu sanatti isin waan qopheeffattan qopheeffadhaa. Namoota bara dhumaatti hafuurri kun jireenya isaanii summeesse maal fakkaatu kan jedhu itti fufnee ilaalla. Hafuura kanaan kan summaan, hafuura kanaan kan hiddaman mallattoon isaanii maal fakkaata kan jedhu torbee dhuftu walii wajjin ilaalla. Waaqayyoo san waaqarraa fuudhee dubbadhee isiniif asifeessu san barbaachifne immoo hadhiisu Waaqayyoo sagaleen bara baraan jiraatu lafee keessan keettaaf hin galateeffanne. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa kee ol qabna maqaa kee eebbifna. Kunoo baqachuufis ta'e garatti goran baruudhaaf mul'ata nama barbaachisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ana garba keessa lallabe. Namoota na dhaggeeffatan fagoo dhiyoodha. Akka agarreerraa gorruuf. Yaa Waaqayyo yeroo ati nutti dubbattu gurra banamaa. Yeroo ati nutti argisiiftu jaba namaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin akka qabaannuuf ati nu gargaari. Sagalee kee kanaan lubbuu koo eegi. Sagalee kee kanaan lubbuu saba kee eegi. Dhaaltuu mootummaa moo sagara mirga kee sanaan nu godhi.
Maqaa isa jiraataadhaaf maqaa dinqii qabu maqaa Yesuus Kiristoosii jettee. Ameen.